Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota Amsaar baga nagayaan gara Amsaaritti dhuftan jechaati. Har'aan kana barnoota ajaa'ibaa tokko qabadhee isinii dhufeen jira. Innis akkamitti yeroo bilbila keessan yookaan kompiitara keessan fayyadamtanii aappilikeeshiniin ispaayiing yookaan basaasa isinirratti hojjetu akkamitti akka baruu dandeessanii fi elektirooniksii garaagaraa irratti biyyoonni garaagaraa akkamitti akka ispaayingii garaagaraa hojjetan isin barsiisuu qabadhee dhufeen jira jechuudha. Isa kanaan wal qabatee yeroo darbe waraana Israa'elii fi Iraan keessatti Israa'el loltoota Hizbollaa fi akkasumas kan Filisxeem kan ittiin ajjeefte ispaayingiidhaan jechuudha. Ispaayingiin karaa lamaan gaggeeffama. Inni tokko karaa daldala, inni kun immoo karaa ofuma isaa saatalaayitii ta'uu danda'a yookaan aappii garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Kanaan wal qabatee barnoota ajaa'ibaa tokko qabadhee dhufeen jira. Innis aappilikeeshinii bilbila keessan irratti yookaan akkasumas kompiitara keessan irratti ispaayingii yookaan kaameraa isin kaasuu danda'a, lookeeshinii keessan isin eeruu danda'a, akkasumas footoo imeejii keessan nama biraaf erguu danda'u akkamitti akka hubattan yookaan ittistan isin agarsiisaa jechuudha. Anti spy app jedhama. Inni kun iddoo kana deesktooppii kana irratti iddoo kana dhuftanii yeroo tokko irra cuqaasuudhaan gara keessaa ni seentu jechuudha. Aappichi isa kana fakkaata. Yeroo bantan isa kana fakkaata jechuudha. Aappiin kun kan isin fayyadu aappilikeeshinoota akkasitti spyware ta'an yookaan isin irratti wantoota isin basaasan hojjechaa jiran akkamitti akka gargar baasuu dandeettan yookaan ittisuu dandeettan kan isin agarsiisudha. Inni kun Protect Staridha. Hedduun isaanii jiran garuu Protect Stariin isaan keessaa olaanaadha jechuudha. Kanaaf iddoo kana dhufuudhaan gara gadii kanatti iddoo kanatti scan bakka jedhu kana jira. Isa irratti tuqxanii jechuudha. Isa bira otoo hin geenye garuu iddoo kanatti save kan jedhu kun nagaa isaa agarsiisa. Inni kun ammoo warningii yoo jiraate, inni kun ammoo most threatened kan ta'e yookaan sodaachisaa kan ta'e asii isin agarsiisa jechuudha. Kanaaf amma iddoo kana irratti dirqama kan isin gochuu qabdan isa biratti iddoo kanatti scan gochuu qabdu jechuudha. Iddoo kanatti scan gochuu qabdu jechuudha. Isa kana scan jedheen jira. Scanii kana irratti waa lama arguu dandeessu. Waa lama arguu dandeessu jechuudha. Inni kun inni jalqabaa smart scanidha. Aappilikeeshinoota qofaa kophatti ilaaluudhaaf. Inni lamaffaan kun ammoo complete scan jechuun divaayisii keessan faayiloota ta'uu danda'a, aappii ta'uu danda'a, akkasumas dookumentii garaagaraa ta'uu danda'a jechuudha. Isa kan haala kanaan gargar baafachuu ni danda'a. Biyyoonni hedduun yeroo akkasitti ispaayingii hojjetan karaa daldalaatiin meeshaa isaaniif ta'u gara biyya alaatti erganii achi booda meeshicha irratti security isaanii erga karaa IC hidhanii booda biyya isaanii ta'anii meeshichi karaa san yoo dhaqqabe achi booda nama basaasuun namootas ittiin ajjeesuu ni danda'u jechuudha. Yeroo darbe ni yaadattu Israa'el waakitookii kan jedhamu qondaalota olaanoo Hizbollaa irratti achuma ta'anii isa san ispaayingii hojjechuudhaan akka irratti tokko ajjeesu godhanii jiru jechuudha. Kanaaf anamma complete scan kan jedhu kan irratti hin dha'a. Kana booda asitti yeroo dheeraa fudhata, obsaan eeguu nama gaafata. Kanaaf jecha waan tokko tokko jechaati asitti isa eegnaa jechuudha. Scan gochuu jalqabee jira. Iddoo kanatti yoo argitanii iddoo kanatti yookaan iddoo kanatti warning yoo jedhe isa of eeggannoodhaaf aappilikeeshinoonni garasitti deemaa jiran yoo jiraate waan akkasii hojjeta. Threatened kan ta'an ammoo isaan isin basaasaa jiranii jechuudha. Isaan isin basaasaa jira. Asitti isa kana argitan as keessatti garuu inni kun scan iddoo itti ta'u jechuudha. Waa'ee Israa'elii fi Hizbollaa yeroo dubbannu waakitookii teknooloojii jedhu irratti dhakaan isaanii biyya san jiru akkam godhu achuma ta'anii dhakichi siistaman akka gar malee oowwu taasisa. Waakitookiin dhakaan inni fayyadamu sun baatiriin isaa akka gar malee oowwu ta'uun sa'aatii wal fakkaataa irratti ho'i isaa cimee akka tokko gochuudhaan namoota ittiin ajjeesuu ni danda'a. Inni kun Israa'el irraa ka'e gara Qophros yookaan Sephiratis
bakka jedhamutti ergama. Achi booda gara biyyoota garaagaraatti ergama. Sana booda Hezbollaan achi bitee fayyadama. Isa kana achuma ta'anii Mossad dhaabbanni jedhamu yookaan basaasaan sun achuma taa'eeti isa san hordofaa jechuudha. Sa'aatii wal fakkaataatti teeknooloojiin kun bakka ga'e dhakaa isaa garmalee ho'isuudhaan akka fanadda'an yookaan dho'an taasisuudhaan namoota ittiin ajjeesuun ni danda'ama jechuudha. Sanuma wal qaba inni sun karaa daldalaa ta'amu jechuudha. Inni kun garuu appilikeeshinoota akkanumatti otoo isin hin beekne dhufee bilbila keessan irratti fe'ame yookaan install ta'e akkamitti akka isin spy godhu kan ittiin ilaaltan jechuudha. Isa kana anti spywaring kun isaan kanneen dictate godhee pick out godhee isinii baasa jechuudha. Isa kan erga isinii baasee delete gochuudhaan kompiitara keessan yookaan taabileetii keessan yookaan akkasumas bilbila harkaa keessan irraa wantoota akkasii dhabamsiisuu ni dandeessu. Kanaan wal qabateeti akkaataan basaasni kun itti hojjetamu appilikeeshinichi kaameraadhaan footoo kaasee information keessan erguu danda'a, daataa keessan fuudhee erguu danda'a yookiin immoo karaa saatalaayitii yookaan karaa appilikeeshinii kana lookeeshiniin isin irra jirtan sirriitti ifa ta'ee kan beekamu ta'uu isaati jechuudha. Inni kun immoo as biratti seetingiin isaa jira. Seetingii isaa asii ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Seetingii isaa kana yoo ilaaltani free anti spy jedha. Achii gaditti garuu wantoota hedduu tokko iddoo kanatti ilaaluun ni danda'ama. Tokko isaa ilaaluuf sa'aatii hin qabnu garuu isa kana hunda isaa ilaaluun hin danda'ama jechuudha. Hin danda'ama. Kanaaf isa qofaa miti. Asittis seetingiin gara kanas jira. Isa kana ilaaluun ni danda'ama. Permission category isaa jira. Apps by permission access jira. Personal data checker jira. Akkasumas screen protector jira jechuudha. Isaan kanneen ilaaluun ni danda'ama jechuudha isa kanarratti. Inni kun haga iskaan godhee xumurutti obsa gaafata. Kanaafuu obsaan eeguun dirqama ta'a jechuudha. Dirqama ta'a. Kanaaf jecha appilikeeshinichi dictate gochaa jira. Isa kana obsaan eegne hanga inni xumurutti haa turru. Obsaan eeguudha. Dictate gochaa jira. Obsumaan eeguu gaafata jechuudha. Hanga dhibbaatti haga inni lakkaa'uuf ni eegna jechuudha. Hanga dhibbaatti lakkaa'ee haga inni xumuruuf irraa gidduutti adda kunna taatan garuu sirriin ta'u of eeggannoodhaan appilikeeshinoota dookumentoota akkasumas faayiloota as jira hunda dictate godha. Obsaan eeguu gaafata jechuudha. Obsaan eeguu gaafata. Obsaan eeguu nu gaafata. Inni spying kun hedduu rakkisaadha yeroo teeknooloojii ammaa kana keessatti. Teeknooloojichi baay'ee cimaadha. Sababbiin isaa AI'n gara jira, DeepSeek'n jira, akkasumas artificial intelligence'n garagaraa jira jechuudha. Isa kana especially inni Ameerikaa kun artificial intelligence yoo ta'u kan Chaayinaa immoo DeepSeek inni jedhamu kun baay'ee hamaadha jechuudha. Garuu biyya keenyattis insaa kan jedhu hanga humna isaatti hedduu wantoota dictate godhu waan ta'eef spying irratti of eeggannoo gochuun keenya dirqama. Teeknooloojii qabannee deemnu kamiinuu irratti dirqama spyingin akka hojjetamu beekne anti spy yookaan protect yoon goone yookaan jamming system counter attack yoon goone baay'ee rakkisaadha. Inni kun baay'ee rakkisaadha. Sababbiin isaa
Amma yeroo darbe yoo ilaaltanii hooggantoota olaanaan sun kan itti du'anii Israa'el jalqaba waaqii tokkisan biyya isiitti oomishtee baatirii biyya isaa wajjin gara gabaa biyyoota biraatti dhiyeessite. Warroonni Hezbollaan kun irraa bitu suni isa piroodaaktii Israa'el ta'e kana fidanii achi keessatti galchuu jechuudha. Kana booda dhakaan baatirii sun sa'aatii isaan wal fakkaatatti akka malee akka ho'u gochuudhaan akka dhoowwan taasisuu jechuudha. Achitti dhakaan achi jiru sun isa kana wajjin konneekti ta'ee jira waan ta'eef akka malee uwwisan taanaan sa'aatii wal fakkaatatti yeroo wal fakkaatatti dhohee namoota san galaafachuu akka danda'u gochuun ni danda'ama. Inni kun liid baatiriin jira. Lithium baatiriin garaagaraa jira. Plaatiiniyemiin jira. Isaan kanneen hedduu siistamaan elementoota akka malee reer ta'an kan fayyadamuun teknoolojii hedduu olaanaa ta'e kan hojjetamu ta'uu isaa ni beekna jechuudha. Inni kun sekuriitiin karaalee hedduun raawwatama. Isaan keessaa gurguddoon garuu karaa daldalaa fi inni kun karaa satalaayitoota adda addaa, karaa appilikeeshinoota moosaajiiwwan adda addaa ta'uu ni danda'a jechuudha. Isa kana sirnaan itti kan fayyadamnu yoo ta'e ofirraa ittisuun ni danda'ama jechuudha. Akkuma haakaroonni yookaan spy dikteetoroonni waan kana dalagan counter protect warra godhanis ni jiru. Isaan kana faana bu'anii sirnaan hordofuudhaan sirriitti yoo ofirraa ittisan malee akkanumatti salphumatti appilikeeshinoota garaagaraa iddoo hin beekne garaagaraa irra buufachuudhaan kan calma jennee itti fayyadamnu yoo ta'e baay'ee rakkisaadha. Sababbiin isaa du'aafis nama saaxiluu danda'a waan ta'eef. Du'aaf nama saaxiluu danda'a waan ta'eef. Yeroo itti du'aaf nama saaxilu jiraachuu danda'a jechuudha. Wantichi gadheedha akka malee. Kanaaf jecha akka du'aaf nama saaxiletti sirriitti ofirraa ittisuun dirqama keenya hunda jechuudha. Dirqama keenya hunda. Sababbiin isaa yeroo balaaf itti nu saaxilutu jira ka. Yeroo itti balaadhaaf nu saaxilutu jira waan ta'eef. Kanaaf jecha isa kana haala kanaan ofirraa yoo hin ittifne ta'e rakkoon mudatu olaanaa fi cimaadha. Appilikeeshinii kun amma yeroo baay'ee ani ni fayyadama. Isa kana keessaa garuu protect appilikeeshinoonni bifa kana waan kana ittisuuf fayyadan hedduudha. Garuu protect staariin kun isaan jiran keessaa isa cimaa fi olaanaadha. Haala kanaan ofirraa kan ittisaa deemnu yoo hin taane ta'e dubbittiin gara dhumaatti baay'ee cimaa ta'uu dandeessi waan ta'eef isii kana faana buunee ofirraa ittifne baay'ee gaariidha natti fakkaata. Namoonni tokko tokko immoo isa kana otoo haalaan ofirraa hin ittisin akkuma argetti iddoo garaagaraatii appilikeeshinii buusanii kan itti fayyadaman ni jiru jechuudha. Isaan kunniin sirriidhaa miti. Isaan kanneen sirriitti irra deebi'anii ilaalanii bifa haaraa ta'een yoo ittiin fayyadamne ta'e rakkoo guddaa keessa akka jiranitti beekuu qabu jechuudha. Barnoota kana keessatti siistama kana akkamitti akka ittisuu dandeenyu barnoota gaarii dabarsaa jedheen yaada. Isa kana dikteet godhe yoo xumure isatti aanu akkaataa itti deemuu qabnu hunda isaa kan isin agarsiisu waan ta'uuf isa kana salphumatti ofirraa ittisuun ni danda'ama jenneen yaannaa jechuudha. Kanaaf jecha isa kana haala salphaa ta'een akka ofirraa ittistanii jenna. Isa kana wajjumaan ilaalaa deemname hanga xumuraatti wajjin ilaallee xumurra jechuudha. Inni kun gara xumuraatti jira. Hanga xumuraatti wajjin ilaalaa deemna jechuudha. Hanga xumuraatti wajjin ilaalla. Obsaan eeggachuun dirqama ta'a jechuudha. Isa kana keessatti
Yeroo baay'ee bilbila keessan irratti aappiin garaagaraa fedhuma isaatiin dhufee yeroo asirratti install ta'u ni argitan. Fiirlii otoo isin hin barbaadin interesting isaatiin ka'ee yeroo inni itti daawunlood ta'u ni jira. External forcein waan kana duub ta'ee akka inni penetrate godhee isin irratti apply ta'u godhu ni jira jechuudha. Siisteemota baay'ee fagoo ta'an hedduutu jira waan ta'eef isa kana haala sanaan faana bu'ee bilbila keessan irratti erguudhaan linkoota garaagaraa erguudhaan linkicha yoo isin tuttan ariitiidhaan saffisa garmalee hedduu ta'een dhufee akka link isin irratti ta'u ni godhu. Isaan kana of eeggannoo gochuun dirqama ta'a jechuudha. Kana irratti dirqama of eeggannoo yoo hin goone ta'e rakkoo dhufuuf miidhamaan isin ta'ee argama. Isa kana irra deddeebitanii gadi fageenyaan ilaaluu qabdu. Amma xumuree jira. Iddoo kanatti yoo isin argitan gidduu kanatti yoo isin argitan iddoo kanatti aappii 320 fayyadamaa jira. Aappii 320 fayyadamaa jira. Asitti arguun 321 akkasuma immoo faayiloota 1501 asitti fayyadamutti jira. Wanti tiriitti ta'e tokko yookaan ammoo appilikeeshinii spy gochaa jiru zeeroodha jechuudha. Na biratti zeeroodha. Kanaaf bifa kanaan diktiiti gootanii ilaaluun ni dandeessu jechuudha. Sana booda iddoo kanatti delete kan jedhu jira. Yeroo akkas inni isin dhufe irra tuquudhaan delete gochuu ni dandeessu. Inni kiyya kun waan an akkasii hin qabnee fi delete naa hin finne isa kana iddoo kanatti delete kan jedhutu dhufa. Iddoo share friend jedhu kana irra tuquudhaan gara sharetti godhuu barbaadanitti erguu ni dandeessu jechuudha. Isa kana iddoo kanatti delete kan jedhutu jira. Yeroo waan akkasii rakkisaan jiraate jechuudha. Iddoo kanatti delete isa jedhutu jira. Delete isa jedhu kanatu jira. Isa kana irra galchuudhaan delete gochuu ni dandeettu ture. Amma kiyyan firiidha waan ta'eef deleteis godhinaan hin jenne. Kanaaf jecha inni kun bifa kanaan kan hojjetamu ta'uu beektanii akka itti fayyadamtan isiniin jedha. Barnoonni har'aaf qabadhu isiniin dhufe isuma kana fakkaata. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagayaaf jaalalaan naa turaa isiniin jedha. Waan dhageettaniif galatoomaa ulfaadha. Appilikeeshinicha kanarraa I hope barnoota gaarii ni argattan jedhee yaada. Itti fayyadamaa isiniin